Ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'attu. Har'as viidiyoo birootii walitti deebinee jirra. Viidiyoon har'aa hedduu nama ajaa'iba akkuma jalqaba irratti argitanidha. Egaa dubartoonni tokko tokko dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'ibu hojiin isaanii jechuudha. Firatti illee hin qabani. Waaqayyoon lubboonaa isaaniif haa kennu garuu obboleettiin keenya isheen tokko baay'ee na gaddisiiste. Dhiirri kun garuu baay'ee ishee sobuudhaaf illee yaalee ture yeroo lammaffaadha kan inni qabame jechuudha. Warri kaameraa dhoksan kun dhugaa dubbachuudhaaf ani hedduun tokkoon isaanitti gammada jechuudha. Yeroo kamiyyuu wanta dhugaarra dhaabbateedha. Namni tokko mootu osoo hin beekin sobameetiyyiin sobee nama tokko waliin jiraachuu irra dhugaa gaafa bare garaa sirraa kutatee nama sanirraa fagaate jechuudha. Garuu dubartoonni akkanaa immoo baay'ee tokko nama qaanessu akka waan dhiirri dhabame dhiira bultii qabu waliin akkana ta'uun isaanii baay'ee tokko nama qaanessa. Kan osoo haadha manaa qabu dubartii biraa akka inni deemu kan hin beekne illee osoo hin beekin kan waliin jiraatanii deebi'ee mootii gaafa dhugaa san baranii kan haadha manaa isaa duraa san deeggaraniitii nama kana aggaallaxuudhaaf akka inni irraa baratuu fi gochi godhan dubartoota tokko tokko bira akkuma jirutti ta'e tokkoon biratti mootii garuu akka hojii badaa nama hojii badaa hojjetee tokkotti osoo of hin ilaalin akka nama hojii gaarii hojjetee tokkotti gaafa dubartii haadha manaa isaa duraa san arrabsan yookiin mootii akka waan isheen homaa hin beeknetti ilaalanii namoota hedduutu jira jechuudha. Dubartoonni gocha akkanaa godhanii dhugaana hedduu tokko itti qaanaa jechuudha. Dhiirri hin dhabamne biyyaansi har'a isheen tunis dubartiidha. Isheen sunis dubartiidha. Dubartiin kun haati manaa isaa dura ilmoo garaadhaa qabdi yookiin ulfa jechuudha. Inni garuu dubartii biroo waliin amaaggaxaa yookiin baalagaa haala kanan jira jechuudha. Ishee kanas akka fuudhuu barbaadu viidiyoon isaanii dheeraadha. Dhaggeeffachuu dandeessa seentanii jechuudha. Akka inni ishee waliin jireenya eegaluu barbaadutti kan waliin jiraachaa jiran jechuudha. Garuu haadha manaa osoo qabu haadha manaa isaa tana ni soba jechuudha. Ani dhiironni gaafa fuudhaniitii jireenya bultii shamarree isa waliin eegalanii maaliif akka itti jijjiiraman ananaaf hin galu jechuudha. Biyyaansi jechuun wanta rakkatantu wanta dubartii irraa dhabantu jiraachuu danda'a. Garuu mootii wal gorfatanii wal deebisuun osuma jiru filannoo dubartii biraa godhanii jireenya dubartii kanaas balleessanii jireenya dubartii saniitillee balleessuun dhiirri tokko dubartii lamaaf hin eeyyamamu akka amantaa keenyatti jechuudha. Garuu ta'ee yommuu warroonni gocha akkasiisan godhan jiranii warroonni dhoksaadhaan wanta akkasiisan raawwatan jiranii dubartii lama irratti taphachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dubartoonni illee mootii baay'ee nama gaddisiisu. Kan haqa kana baraniitii gaafa inni haadha mana teechisee dubartii biraa bira deemu ishee sanis sobu warroonni soba kana isarratti arganiitii isa fuuldura dhaabbatanii isatti dubbatanis ni jiru. Kan immoo inni akka sirrii ta'eetitti isheen akka sirrii ta'eetitti ilaalan hedduutu jira jechuudha. Dubartiin kun baay'ee fixxeettee dubartii kana arrabsu waan garaagaraa jechuu ni dandeesse jechuudha. Abbaa manaa isheeti inni kuni. Saniif jechuudha. Ishee kanaaf immoo jaalallee ishee alarratti jaalatudha. Isheen kun isaaf ulfaa yookiin garaadhaa qabdi ilmoo garaadhaa qabdi. Ishee san garuu akka jaalalleetitti waliin jiraachatii jira jechuudha. Dhumarratti illee akkuma argitan viidiyoo kana arguu dandeessanii viidiyoo jara kanaatillee deemtanii ilaaluu dandeessanii kutaa 2 hanga kutaa 3tti viidiyoon isaanii kan gallakkifame jechuudha. Xiqqoomallee mooraalii isheetiif yookiin immoo sammuu isheetiif illee takka hin dhiphanne namni kun jechuudha. Ishee haadha manaa isaa duraa yookiin immoo nama ilmoo isaa garaadhaa qabdu san erga isheen aartee of duuba deebitee booda ishee san hammatee yommuu inni deemu itti deebiteetii isheen kun dubbifte zuurii lammaffaa irratti jechuudha. Hanga kana hunda nama sammuu maal jechuu akka hin danda'amne beeku dhugaa baay'ee nama aarsa. Dubartoonni illee immoo warroonni dubartii irratti deemtanii dhiirri har'a haadha manaa isaa duraa gatee ishee kana bira deeme boru akkasis gatee nama biraa bira hin deemne wanti ati ragaa qabatamaa qabdu tokko hin jiru jechuudha. Akkuma haadha manaa isaa duraa kana gatee gara kee dhufee boru sis gatee nama biraa bira deemuu danda'a waan ta'eefiyyuu. Osoo dhaabbatanii of ilaalanii baay'ee gaariidha. Ofii keenya gammannee jiraachuu qofa osoo hin taane fedhii keenyaaf qofa jiraachuu osoo hin taane miidhamni nama sanii miidhama keenya ta'uu osoo hubannee ilaallee baay'ee barbaachisaadha. Dubartoonni tokko tokko dhiira haadha manaa qabu osoo haadha manaa qabu gaafa inni isaan bira deemu akka waan
namni sun hojii gaarii hojjeteetitti kan nama san waliin jireenya eegalantu jira jechuudha. Yoo fuudhanii gargar bahanii qorxiidhaan gargar bahanii jiran garuu osoo waliin jiraatu osoo mana tokko keessa waliin jiraatu haala kanaan gaafa inni dubartii san bira deemee osoo beektuu isheen illee nama san waliin jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa sammuun dubartii saniitti illee ni miidhama. Lammaffaa immoo irrattu ishumtuyyuu boru miidhamuu dandeessi. Har'a akkuma dura ishee waliin jaalalaan bultii eegalee har'a mootii ishee tuffatee iddoo biraa deeme borosis tuffatee iddoo biraa deemuu danda'a waan ta'eef obboleewwan keenya dubartoota osoo waan akkana kana irraa osoo of eeganii baay'ee gaariidha. Wanti akkanaa kun muraasa kan miidiyaa irratti bahaa jiru garuu miidiyaadhaan duubatti immoo gochoonni akkanaa gochoota hedduutu jiraachuu mala jechuudha. Kan kana caalanii garuu mootii warra hagga tokko hubannoo miidiyaa qabuu fi gara miidiyaa dhufanii haara kanaan kaameraa dhoksaadhaan zalalanii irra gahanii namoota muraasadha. Garuu jireenyi isaanii haala kanaan kan jiraachatiyyi jiranii namoota hedduutu jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata osoo haadha manaa qabu. Dubartii biraa bira deemuun baay'ee ulfaata. Tokkoffaa dubartii saniifillee jaalala kennuu hin danda'u. Bultuma isaatiyyuu tasgabbaa'eetiyyi gaggeeffachuu hin danda'u. Maaliif jennaan qalbiin isaa alas manas jirti waan ta'eefiyyuu jechuudha. Qalbii isaa sassaabbatee bakka tokko taa'uudhaaf yoo dubartii tokko waliin jireenya kooti jedheetiyyi jiraatedha. Daa'ima argatu saniifillee boru akka abbaatittiyyuu jaalala abbummaa ilmoo isaatiif qooduu hin danda'u. Maaliif jennaan takka jaalalleen isaa ala jirti, haati manaa isaa mana keessa jirti. Yeroo ilmoo isaatii kennu sanitti haadha manaa yookiin fiqireenyaa isaa ala jirtu saniif yeroo kenna waan ta'eefiyyuu kun isarrattillee qabeenya isaa irrattillee isarrattillee daa'ima isaa irrattillee haadha manaa isaa irrattillee kun miidhaa qaba. Kun sirrii miti warroonni dhiiraattillee jechuudha. Yoo dubartiin sun isaaniif ta'uu baatte hiikanii kan jaalata isa waliin jiraachuudha malee tanarratti deebuun ani sirriidha jedheetiyyi hin nayyamuu jechuudha. Kun sirriidhas jedhee hin yaadusi sirriis miti meeyyuti jechuudha. Osoo dubartii mana keessa haadha manaa qabu dubartii biraa bira deemuun sirrii miti. Har'a isheen kun osoo arguu baatte inni haaluma kanaan itti fufa ishee kanas sobaatiyyi jechuudha. Dubartoonnis osoo kana arganuyyuu nama isa waliin jiraachuun ana baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Osoo hin jaalatin osoo jaalala walii hin qabaatin namni kun bultii keessa waliin seenuu hin danda'u jechuudha. Waan jaalatuufi biyaansi yeroodhaa gara yerootti namoonni ni jijjiiramanii dubartoonni shamarris dubartoonnis dhiironnis amala garagaraa hin fidan bultii keessatti jechuudha. Hanga dura wal jaalataniitiyyi bultiitti seenanii gaafa turan immoo hangas waliif hin ga'an jechuudha. Kanaaf yoo walii ta'an walii jiraachuu yoo waliif hin taane immoo wal sobaa waliin jiraachuurra walii kunillee waan tokkodha. Baay'ee ulfaata. Garuu dubartoonni abbaa manaa dhiira abbaa manaa haadha manaa qabu irratti hojii akkanaa raawwattanii sirrii miti osoo irraaf qoxxobdanii jechuudha. Miidhama ati miidhamuu hin barbaanne obboleettiin kee akka miidhamtu osoo barbaaduu baattee gaarii natti fakkaata. Keessattuu immoo ilmoon garaa ishee keessa jiru kun maal ta'a booru waa hunda caalayyuu jechuudha. Isheenis kan biraa waliin jiraachuu dandeessi. Jireenya isheetti fufuu dandeessi jechuudha. Garuu daa'imti kun immoo abbaa malee yookiin jaalala abbaa yookiin jaalala haadhaa osoo hin argatin guddachuun baay'ee ulfaata. Kanaaf wanta nurra hin geenye namarra akka gahu osoo taasisuu baatamee baay'ee natti tola. Garuu dubartoonni yeroo ammaa baqa dhiira bultii qabutu itti mul'achaa jira malee dhiira biraatiriyyuu natti hin fakkaatu jechuudha. Dubartoota tokko biratti akka waan hojii gaarii hojjetaniitti shamarran of ilaalanillee jiranii kun sirrii miti jechuufanii warroonni gocha akkanaa raawwatan jechuudha. Kuni kaameraadhaan haa bahuu malee miidiyaarra haa bahuu malee miidiyaadhaan duuba gochi akkanaa wantoota hedduutu jira jechuudha. Kan osoo haati manaa isaa mana keessa jirtu ilmoo alarraa qabu namoota hedduutu jira jechuudha. Kan jireenya iddoo biraatti jiraachaa jirutu jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon immoo dhiira qalbii qabu yookiin immoo bultii isaatiif amanamee jiraatu dubartii bultii isheetiif amanamtee jiraattu waaqayyoon nuuf haa kennu jireenya keenya keessatti malee baay'ee ulfaata dhugaa haalli yeroo ammaa kana keessa jiru. Biyaansi yoo walii ta'uu baatan gatanii deemudha. Dubartoonni illee immoo hanga danda'ameeni biyaansi dhiirri suni dubartii san gaafa gatee nu bira dhufu boru nullee nu dhiisee deemuu danda'a waan ta'eefiyyuu dubartii sani baay'ee yaaduun barbaachisaadha. Hanga viidiyoo birootii walitti deemuun turtii gaarii yoon dogongora qabaadde dhiifaman isaa.